Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti sagantaan nyaata addunyaa boba'aa gargaarsa namoomaaf haala mijeessuuf ramadame liitira 570 hooggantoonni Tigraay saamuu himate. Daayirektarri olaanaa jaarmiyaa kanaa David Beasley boba'aan jedhame kun aangawoota Tigraayin hatamuu ifatti Twitter isaaniirratti barreessaniiru. Waajirri hariiroo alaa mootummaa Tigraay himannaa kana ilaalchisee ibsa dhiyeenya kana baaseen boba'aa liitira 600 dhaabbata kanaaf ergisee ture deebifate malee hin saamne jedheera. Dubbii himaa barreessaa olaanaa UN Antonio Guterres kan ta'an Abba Stefan Dujarric ibsa miidiyaaleef kennan keessatti dhimma kana ilaalchisuun kana jedhan. And just an example of what the impact of the renewed fighting is having. This morning on August 24th waraanni kun akaaraatti jalqabuun dhiibbaa fide keessaa fakkeenyaaf roobii ganama humnoonni Tigraay mankuusaa sagantaa nyaata addunyaa Maqalee jiru humnaan seenuun boba'aa taankarii 12 kan liitira 500 fi 70 fudhataniiru. Gareen keenya achi jiru saamicha kana dhaabsisuuf yaalus hin milkoofne. Boba'aan achitti kuusame kaayyoo namoomaaf qofa kan faayidaarra oolu ture. Kunis nyaataa fi xaa'oo raabsuu fi mi'oota rakkoo hatatamaaf oolan geessuuf oola. Boba'aan kun hatamuun sochii namoomaa hawaasa kaaba Itoophiyaa jiru gargaaruuf taasifamu irratti dhiibbaa ni uuma. Saamicha meeshaalee namoomaaf oolanii fi manneen hojii namoomaaf oolan to'achuu ni balaaleffanna. Qaamoti hundi akkaataa seerri namoomaa addunyaa jedhutti itti gaafatamummaa akka fudhatanii fi hojjettoota sochii fi qabeenya namoomaa akka kabajan gaafanna. Mootummaan Itoophiyaa deeggarsa namoomaa naannoo Tigraayiif gama dhaabbilee deeggarsa idila addunyaan dhiyaatu dhimma barbaadameef oolaa jiraachuuf mirkaneeffannaa akka barbaadu gaafate. Mootummaan kana kan jedhe humnoonni Tigraay boba'aa liitira miliyoona walakkaa ol mankuusa sagantaa nyaata dhaabbata biyyoota gamtoomaniirraa saamuun isaanii ibsamuu hordofeeti. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa ibsa kamisa baaseen humnoonni Tigraay mankuusa sagantaa nyaata addunyaa irratti saamicha raawwatame ni balaaleffataa jedheera. Saamichi kun kan ibsame erga mootummaan federaalaa fi humnooti Tigraay waraana bifa haaraan deebi'ee banameef wal komachuu guyyaa eegalanittidha. Waraanni ji'oota 5 kaaba Itoophiyaatti qabbanaa'ee ture deebi'ee eegaluu isaatti yaadda'uu fi gareewwan wal lolan hatattamaan lola akka dhaaban dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Gamtaa Afrikaa, Gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaan waamicha dhiyeessaniiru. Barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres waraanni deebi'ee eegaluun baay'ee akka isaan naasisee dubbatan. Waraanni kun hatattamaan akka dhaabbatus gaafataniiru. Gaggeessaa Koomishinii Gamtaa Afrikaa kan ta'an Muusaa Faaqii Mahammad ibsa hagayya 24/2022 baasaniin waraana bifa haaraan eegale itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiranii fi qaamoleen wal lolaa jiran waraana dhaabuun karaa nagaa furmaata akka barbaadan gaafatan. Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF baha Afrikaatti bakka bu'aa Gamtaa Afrikaa kan ta'an Olusegun Obasanjo wajjin wal akka argan Muusaa Faaqii waamicha dhiyeessan. Gamtaa Awurooppaatti bakka bu'aa olaanaa poolisii dhimma alaa fi nageenyaa akkasumas itti aanaa pirezidaantii kan ta'an Joseph Borrell waraanni kaaba Itoophiyaatti eegale marii nagaa eegalametti dukkana kan uwwiseedha jedhan. Lolli akka haaraatti eegale kun gargaarsa namoomaaf dhukaasa dhaabuu baatii 5 ture cabseera. Waraanni Tigraayitti baatiiwwan 20 ol dura eegalee fi boodarra naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti ce'een namoonni kumaan lakkaa'aman akka du'an amanama. Lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru. Balaa lolaa naannoo Gaambeellaatti mudateen namoonni 74,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'uu itti gaafatamaan koominikeeshinii naannichaa obbo Ugatuu Ading BBC'tti himan. Lolaa kanaan aanaalee 8 miidhamuu himuun namoota buqqa'an dabalataan margi loon dheedanii fi midhaan irra miidhaan gaheera. Lakkoofsi namoota buqqa'anis dabaluu danda'a jedhan. ዛሬ ግን ተጨማሪ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ የሚል ነው። ምክንያቱም ትላንት በደንብ ዝናብ እየጣለ ስለነበረ ተጨማሪ ቁጥር ይመጣል ብለን የምናስበው guyyaa har'aa lakkoofsi namoota buqqa'anii dabaluu danda'a jennee yaadna. Sababiinsaa kaleessa roobni roobee ture. Amma yoonaa namarratti miidhaan ga'e hin jiru. Garuu midhaanii fi beelladoota irratti miidhaan ga'eera. Lafti beelladoonni dheedan godina Nuweeritti lolaan eegaa irra yaa'eef rakkoo uumeera malee ammatti rakkoon akka balaatti ilaallu hin jiru. Godina Anyuwaak immoo yeroo boqqolloon itti sassaabamu gatii ta'eef miidhaan ga'ee jira. Hektaara meeqaa kan jedhu garuu odeeffannoo guutuu yeroo argannutti beeksifna. ለሚዲያ ማስተላለፍ እንችላለን።
Akka obbo Ugatuun jedhanitti lolaan kun kan mudate rooba naannolee baddaa irratti roobaa jiruun laggeen Baaroo, Giiloo fi Akooboo guutuu isaaniini. Balaa lolaa kun erga mudatee torbee tokko ta'us warreen qeerraa buqqaan firootumatti siqanii jiru malee deeggarsi ammatti karaa mootummaa taasifamaa jiru hin jiru jedhan. አሁንም የመሰባሰብ ስራ ነው እየተሰራ ያለ በተለይ በርግጥ ወደ ደርቃማ ቦታዎች የሸሹበት ሁኔታም አለ ሌሎች ደግሞ አሞጂ ቡቃቶታ ከነ ወለቲ ቀቡት ሆጀተማ ጅራ ገረ ዶወን ጎጋ ታኒት በቀቻ ጅሩ ካንሞ መጋላወን ኒዮ ጅረኒት አካ ወለቲ ቀበመን ታስፈማ ጅራ ካምፒ አሚ ከና ቆጳየራ ዋን ጀዱ ዱበቹዳፍ ኦዴፈኖን ጋን እንጅሩ ነምኒ ሚዳሜ እኒ ስሪ ኤሰ ጅራ ከን ጀዱ አካ ቁልቁሌሱፍ ገሬ ጃ ኤርግኔፍ የሮ የሰበሩ ዴቢ ከኑ ደንደኛ አማፈ ከሞቱማት ሆጂ አደባሱ መሌ ገርጋር kennamaan jiru dhaabota tololtoota wajjiniin haasa'amaa jira malee mootummaan balaaf jedhee waan kuusee kaa'ee hin qabu dhaabonni tolaolaa waajjira ittisa balaa wajjiniin hojjetan jiru isaanis amma rakkoo kana qoratanitti adeemsa kana keessatti qaawwii uumamuu danda'eera akka mootummaatti deeggarsa kenninu otoo qabaannee kana furuudhaaf guyyaa 2 nutti hin fudhatu ture dhaabota tolaolaadhaaf garuu waamicha dhiyeessineerra dhaabonni kunniinis qophiirra eegaa jiraniif hawaasni firootumarraa soora akka qooddatan kan jenne ለዛ ነው ማህበረሰቡ ከዘመድም ቢሆን አብሮ እንዲመገቡ የሚል ነው። odeessaalee gaggabaabotan darba Ameerikaan waggoota 25 keessatti yeroo jalqabaaf ambaasaaddara gara Sudaanitti ergite kunis kan ta'e Sudaaniin tarree biyyoota shororkeessummaa jalaa erga baastee waggaa 2 boodadha. Aangoonni Keeniyaa qarshii daandii qilleensaa Keeniyaa ta'ee fi Itoophiyaa akkasumas Naayijeeriyaatti hafe deebisuuf aangoota biyyoota kanaa waliin mariitti jiru. Akka daandiin qilleensaa kun jedhutti sababa hanqina sharafa alaan qarshiin kun biyyoota kanatti hafe. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden barattoota miiliyoonaan lakkaa'amaniif liqaa baasii mana barnootaa akka haqaniif ibsan maallaqa mootummaan federaalaa ramadeef doolaara 10,000 kan ta'u tokkoon isaaniif haquuf waadaa galan. Paayilatiin ganna 17 umrii xiqqaan addunyaa qofaa isaa naannahee riikardii cabse Maark Ruuzerfoord ji'oota 5 oliif gara biyyoota 52tti balali'uun amma magaalaa guddoo Bulgeeriyaa Soofiyaa buufatee jira. Kooriyaan kibbaa addunyaa irratti si'a lammaffaaf hamma daa'imman haaraa dhalatanii garmalee xiqqaatee galmeessifte roobii darbee mootummaan Kooriyaa kibba ragaan ifoomsee akka agarsiisutti hammi dhalootaa 0.81tti gadi hir'ate odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa dhumaan Itoophiyaan biyyoota addunyaarra jiran keessaa bakka saamichi humna daa'immanii haalaan itti hammaatudha. Akka seeraatti daa'imman umriin isaanii ganna 15 gadi ta'e hojjechuun hin heeyyamamuufi haa ta'u malee harka 60 kan ta'an umriin isaanii 11 irraa jalqabee hojiitti seenuu jedhama. Kanaafis jecha barnoota isaanii sadarkaa gadaanaarraa eegalee addaan kutuuf dirqamu. Rakkoo kana furuuf yaaliiwwan taasifamaa jiran keessaa tokko sagantaan addaa ijoollee kanaaf carraa barnootaa lammeessoo kennuudha. Riippoortarri BBC Aniitaan Koogee gara magaalaa Finfinnee deemuun gabaasa kana miidhasiteetti. Eliyaas Mulgeetaa isinii dhiyeessa. Filiiphoos yeroo mara ganamaan daqiiqaa 45 lafoo imaluun mana barnootaa adeema. Daa'imni ganna 15 kun amma dura barnoota addaan kutee turetti deebi'e. I enrolled in school when I was 12 years old. Mana barumsaa kanan galee umurii 12tti ture. Garuu boodarra haadha koo gargaaruudhaaf jechaan barnoota addaan kute. Eenyummaa isaa dhoksuuf jecha maqaa fi sagaleen Filiiphoos jijjiirameera. Itoophiyaatti daa'imman umriin isaanii 15 gadi ta'e hojii hojjechuu seerri ni dhorka. Haa ta'u malee maatii hedduuf galii jireenyaaf murteessaa ta'edha. I don't want to work, but we have problems. Hojii hojjechuun barbaadu garuu rakkoo qabna. Haadha koo kophaa ishee hojiirra jirtuuf baay'een gadda. Ishee gargaaruudhaaf yaalaan jira. Hojii humnaa ijaarsaa keessan hojjedha. Gaaf garii immoo kanneen seeraamikii tolchan nan gargaara. Hojii gosa adda addaa kanuma argamen hojjedha. Haa ta'u malee asitti Filiiphoos daa'imman wajjin jira.
Akka daa'immanis kan taphatu innaa ta'u haalli ittiin baratan taphoota faaruu fi diraamaa of keessaa qaba. Mana barnootaa magaalaa Finfinnee naannoo Aqaaqiitti argamu kanatti ijoolleen barnoota addaan kutan sagantaa addaatiin carraa lammeessoo argachuun akka baratan taasifamaa jira. Dareewwan 4 tokkoon isaanii hanga barattoota 30 qabantu jira. Keenyan daree kanaa fakkiiwwan babbareedoo ijoolleen kun kaasaniin kan faayamedha. Mana barumsaa kana keessatti barnoota bakka biraatti kutaa 3 baratan asitti ji'a 10 fixu. Hojii cimaa ta'us gammachuus qaba. Sagantaa kana kan hoogganu dhaabbata miti mootummaa Luminous Fund jedhamu hoggaa ta'u dhaabbilee biyya keessaa biroo fi mootummaa Itoophiyaa waliin hojjeta. Obbo Alamaayyoo Gabree hoogganaa damee Itoophiyaati. Education is the first weapon and the most effective weapon to fight. Barnootni meeshaa jalqabaa fi bu'a qabeessa saamicha humna daa'immanii ittiin ittisnudha. Daa'imman yeroo isaanii hojii hojjechuun osoo hin taane mana barnootaatti dabarsuu qabu. Hanga har'aa ijoollee 152 ol ta'aniif carraa barnootaa argatanii hin beekne bira geenyeerra. Akka qorannoo keenyaatti kanneen keessaa 90% ol ta'an mana barnootaa idilee galanii barachaa jiru. Eejensiin daa'immanii mootummoota gamtoomanii UNICEF waan jedhu daa'imman hojii humnaa isaanii malleef saaxilamuuf sababni ijoon hiyyummaadha. Maatiin lubbuun dabree yatiima ta'uu fi maatiin hojjechuu dadhabuun ammoo rakkinicha ittoo hammeessa jedha. Mootummaan Itoophiyaa haadholiif leenjii fi qarqaarsa gochuun galii akka argataniif qarqaaraa jiraachuu hima. Kunis ijoollee isaanii irratti hirkachuu irraa akka of danda'an jajjabeessa jedha. Addee Alamituu Umood ministeera deetaa ministeera dubartootaa fi dhimma hawaasummaati. We bring them together, working together and giving them a loan. Bakka tokkotti walitti fiduun daa'imman isaanii qoccoollaa fi saamicha humnaarraa akka tiksaniif liqii kenninaa fi jaarmiyaaleen dhimma dinagdee irratti hojjetanii fi liqii kennanii fi jiru. Nu ammoo leenjii kennuun isaan deeggarra. Daa'imman akka Filiippoos jiranii fi maatii isaanii hojii hojjechuun qarqaaraa turaniif barnoota barachuuf carraa lammeessoo argachuun abdii haaraa kenneeraafi. Doktara ta'uun fedha. Hojii hojjedhee maatii koo kunuunsuun barbaada. Armee koos hojii humnaa hojjechuurraa bayyanachiisuun fedha. Doktara ta'uu kan hin barbaadus ennaa maatiin koo dhukkubsatan wal'aanee fayyisuun barbaada. Carraa lammeessoo barnootaa, carraa lammeessoo jireenya keessatti daa'imman asitti argaman kunniinii fi Itoophiyaa maratti argaman kaanis abdiin isaanii kanadha. Dhaggeeffattoota keenyaa kan har'aaf jennee xumurree saganticha kan qopheessee Eeliyaas Mulgeetaatii dhiyeessuun Firaa'ol Balaa isin wajjin ture. Boora hanga walitti deebinutti nagaan bulaa.